waggaa 8 guyyaa gootota Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti sirnoota garaagaraatiin kabajame. yeroon facaasaa qonnaa arfaasaa soon darbeen qonnaan bulaan galteewwan qonnaa akka argatuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksiseera. biyyoota garaagaraa 55 keessatti lammiileen miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 ol ta'an beelaaf saaxilamaa jiraachuu gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii ifoomse. akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa ta'u oduu sa'aatii kana qabannee dhiyaanneerraa olaanaa yaaddeessaati. waggaa 8ffaan guyyaa gootota Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti sirnoota garaagaraatiin kabajamee ooleera. akkuma gootota kaleessaa dhaloonni har'aas dhimma biyyaa irratti tokkummaadhaan dhaabbachuu akka qabani kantiibaa taantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee waamicha dabarsaniiru. Abdulnaasir Jamaal dabalataa qindeesse. waraana adawaa booda sirni faashistii xaaliyaanii irra deebi'uun Itoophiyaa bara 1928 eega weeraree booda gootonni Itoophiyaa weerara kana qolachuun biyya isaanii bilisa baasanii ayyaanni waggaa 80ffaa isaa sirnoota garaagaraa magaalaa Finfinnee siidaa goototaa biratti kabajameera. sirna kanarratti kantiibaa ittaantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee abbootiin gootota duraanii keessummoonni waamicha taasifamee fi maarshii baandiin federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa argamaniiru. dhaloonni dargaggeessaa injifannoo fi tokkummaa biyyaa gootonni abbootii duraanii galmeessuun dhaalchisan eeguu fi kunuunsuu akka qabu pirezidaantii waldaa gootota abbootii duraanii Lij Mikaa'el Jootee himan. የአፍሪካን አገር ህዝቡን ከባርነት ከተገዥነት ቀንበር ያወጣው biyyoota Afrikaa fi uummata ishee waanjoo gabrummaa fi gita bittaa jalaa kan baase qabsoo abbootii fi haadhonni keessan taasisaniini. obboleewwanii fi obboleettiiwwan kiyya akkasumas ijoollee kiyya hooggantoota fi qaamota mootummaa na dhaggeeffadhaa. tokko taanee Itoophiyaa gara jijjiirama qabduutti haa guddifnu. xaaliyaaniin Itoophiyaa qoqqooduuf akkuma tattaaffii taasiftee milkaa'uu dhabde sanatti dhaloonni har'aas Itoophiyaa yeroo qormaataan guutamtee argamtu kanatti baraaruu akka qaban kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waamicha dhiheessan. የኛም ትውልድ ጭምር አንገቱን ቀና አድርጎ ኮርቶ የሚኖርባት dhaloota keenya dabalatee biyya namni mormasaa ol qabatee keessa kan jiraatuu fi ittiin boonuu akka jiraatu taasisuu danda'aniiru. yeroo ammaa lammiilee Itoophiyaa rakkoo keessoo caalaa baay'ee hunda keenya miidhuu fi nu salphisuu kan danda'uu fi yeroo itti saaxilamaa jirru irratti argamna. yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaan dhaabbachuu keenya gaafata. yeroo kamiyyuu caalaa wal deeggaruu fi wal kabajuu gaafata. kana waan ta'eef har'as dhaloonni keenya irra deebi'uun gootota seenaa ta'uu kan itti barreessuu dandeenyu kana yoo taasifne qofadha. gootonni abbootii duraanii hospitaala magaalaa Finfinnee keessatti argamanii bilisaan akka wal'aanamanii fi lafa mana jireenyaa kennuuf murteessuu Aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. gootonni abbootii duraanis gama isaaniin dhaloonni har'aa eenyummaan osoo waliin qoqqoodin biyya isaanii diinarraa eeguu akka qaban hubachiisan. ጠላቶቻችን ምንም ጊዜ አይታዩም። ነገር ግን አንድነት የኢትዮጵያን አንድነት diinonni keenya yeroo kamiyyuu hin rafan. haa ta'u garuu lammiileen Itoophiyaa tokkummaa fi yoo wal deeggarree cimne omtuu nu danda'an. kanaafis waaqni jira. kana waan ta'eef shira jedhan yoo xaxan Itoophiyaa hin tuqan. seenaa Itoophiyaa keessatti waraanni harka kennu hin jiru. ammas sabaan osoo waliin qoqqoodin tokko yoo taane diina ofirraa qolachuun ni danda'ama. ልጆች አንድ ሆናችሁ ኢትዮጵያን ጠብቋት። ሁሉም ijoollee kiyya tokko ta'a Itoophiyaa eega. wanti Ijipti Ameerikaanii fi Ingiliiz nutti taphataa jirtu kun hunda keenya kan nu dhiigsuu fi kan nu madeessudha. kana waan ta'eef tokko ta'a ijoollee kiyya. ፕሬዝዳንትን ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ፌደራል ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ዳወና ኦጂቲፍ ሀርዳ ኒጀር ደቀኒሩ
President Saalawarq magala muummee Niger kan taate Niamey yommuu gahan aangoota olaanoo biyyattiitiin simatamaniiru. Kaayyoon daawwannaa kana hariiroo biyyoota lamaanii dameewwan hedduutti guddisuudhaaf ta'uun isaas ibsameera. President Saalawarq maasara biyyaalessaa mootummaa Nigerittis simannaan taasifameefii jira. Baatiiwwan dura Prezidaantii Niger ta'uudhaan kan filataman President Mohamed Bazoum wajjinis dhimmoota garaagaraa irratti ni mari'atu jedhameetu eegama. Humni qilleensa Itoophiyaa fooyya'insa dhaabbaticha irratti fideen milkii gaarii galmeessaa jiraachuusaa afyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasee Caafoo ibsani. Jilli walitti qabdoota koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasee Caafootiin durfamu humna qilleensa Itoophiyaa magaalaa Bishooftuutti argamu daawwateera. Humna qilleensaa qindaa'ee fi biyyattii madaalu arguu isaanii kan dubbatan obbo Taaggasee Caafoo dhaabbaticha keessatti jijjiirama milkii gaarii qabu arguu isaaniitti gammaduu isaanii ibsani. Ajajaa olaanaan humna qilleensa Itoophiyaa Meejor Jeneraal Yirmaa Mardaasaa gama isaaniitiin dhaabbaticha gama humna namaa fi teekinooloojiitiin ammayyeessuudhaaf sochii taasifameen jijjiiramni fooyya'aan galmaa'eeraa jedhani. Humni qilleensaa biyyattii rakkoo nageenyaa biyyattii irra ga'uu danda'u kamiyyuu ofirraa deebisuudhaaf of qopheessee kan jiruu fi dandeettii gaas kan qabu ta'uu isaas ibsaniiru. Walitti qabdoonni koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataas dhaabbatichi sadarkaa kanaan biyya eeguudhaaf qophii ta'uu isaaniitti gammaduu isaanii ibsaniiru jechuudhaan riippoortar keenya Mallas Amdii gabaaseera. Hiriirri deeggarsaa fi duulana filadhaa paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffameera. Kaadhimamtoonni paartichaa magaalattii bakka bu'uun dorgomaniif dhiyaatanis uummata wajjin wal baraniiru. Hawwii Taaffiseetu hordofe. Magaalaa Adaamaatti hiriira deeggarsaa fi duulina filadhaa paartii badhaadhinaa deeggartoota paartichaa hirmaachisuun raawwatameera. Deeggartoonni paartichaas hiriiricha irratti argamuun sagalee isaanii dhaadannoo garaagaraan dhageessaniiru. Filannoo marsaa ja'affaa biyyattiitti adeemsifamuus milkeessuuf hojjechaa jiraachuus paartichi eereera. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee paartiin isaanii filannicha seena qabeessa taasisuuf hojjechaa jiraachuu eeruun uummanni nageenya filannichaa eeguuf kutannoo qabaachuu qaba jedhan. Filannoo seena qabeessadha. Filannoo yeroo kamiiyyuu ija addaatiin uummanni keenya laalu ija addaatiin yookiin qalbii addaatiin eegaa jirudha. Filannoon biyya keenya keessatti gaggeessaa dhufnellee hanqina mataa isaanii waan qabaniif hanqina sammuuraan qorachuudhaan filannoo marsaa ja'affaa paartii rakkoo biyya kanaa hiikuun kan danda'u rakkoo biyya kanaatiif kutannoo koo agarsiisu kanan jalqabu filannoo kanarratti jedhee kutatee ga'e. Akkasumas paartichi komii hawaasaa furuuf xiyyeeffannoon kan hojjetudhas jedhan. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Alamaayyoo Tulluu dimokiraasii dhugaa hundeessuuf socho'aa jiraachuu fi obbolummaa sabdaneessa hojiirra oolchuun kaayyoo paartii isaanii ta'uu dubbatu. Paartiin kun erga hundeeffame yeroo muraasa yoo ta'es injifannoowwan gurguddaa argamsiisee jira. Haa ta'utii qormaanni isa qunnamaa tures keessoo fi alaatii baay'ee olaanaa ture. Qormaatilee kana uummata keenya wajjin ta'uudhaan paartiin kun injifannoodhaan as gahee jira jechuudha. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa sirna federaalizimii sabdaneessaa isa dhugaa sabaaf sablammii hundi bifa walqixa ta'een bifa haqa qabeessa ta'een kan keessatti hirmaatan kan ofiin of bulchan dimokiraasii dhugaa federaalizimii isa dhugaa ijaaruudhaaf paartii socho'aa jiru. Kaadhimamtoonni paartii badhaadhinaa magaalichaa bakka bu'uun caffee Oromiyaa fi mana marii bakka bu'ootaaf dhiyaatan sirna kanarratti of beeksisaniiru.
وكشي ركتو هادممتو جنبي kaadhimamtoota keessaa Dr. Tashoomee Abdoo badhaadhinni hojii misooma egeree irratti xiyyeeffata jedhan. Paartiin keenya dimokiraasii biyyattiin kun eebotte biyya kana keessatti fiduu lafa qabsiisuu fi gabbisuudhaaf qabsaa'aa jira. Lammaffaa qaawwa guddaan biyyattiin keenya eebochaa jiru uummanni keenya eebochaa jiru badhaadhina misooma. Kanaaf badhaadhina biyya kanaa fiduudhaaf kallattii guddaa qabatee fuuldura ilaaluudhaan jarreen gurguddoo kana lamaan irratti dhaabbachuudhaan tarsiimoo poolisii ciccimoo gama siyaasaatiin gama misoomaatiin gama hawaasummaatiin akkasumas gama sabquunnamtii alaatiin waan ifa ta'e poolisii ifa ta'e lafa godhatee mootummaan keenya itti adeemaa jira dhaabni keenya itti adeemaa jira. Sosochii duula filadhaa kanaanis nageenyaa fi dimokiraasii biyyattiif xiyyeeffannoon kan hojjetan ta'uunis ibsameera. Naga qabeessummaa filannoo biyyaalessaa mirkaneessuu keessatti gaheen dargaggoonni taphachuu qaban olaanaadha jedhame. Leenjiin naga qabeessummaa fi filannoo mirkaneessuu irratti xiyyeeffatee magaalaa Bu'iraayyuutti dargaggootaaf kennameera. Abubaayyoo Kafanii immoo leenjicha hordofuudhaan gabaasa nu qindeesse. Naga qabeessummaa filannoo biyyaalessaa mirkaneessuuf leenjiin qindoomina liigii ergama badhaadhinaa fi nageenya dargaggoota Itoophiyaa fi bulchiinsa magaalaa Burraayyuun qophaa'e dargaggoota magaalichaaf kennameera. Sagantaa kanaan barnoota lammummaa fi dambii naamusa filannoo irratti dargaggoota hirmaattotaaf leenjii kan kennan dargaggoo Firaankiis Guddataa mirga fi dirqama dargaggootni yeroo filannootti qabanii ibsaniiru. Kaardii fudhachuun dirqama isaaniiti. Wayita filannootti dargaggoonni keenya haala naga qabeessaan haala iccitiidhaan haala boordiin filannoo eeyyamuun bakka bu'oota isaanii filachuu qabu jechuudha. Kanarraa kan hafe dargaggoonni hokkora kaasuun oduulee sobaa raabsuun akkasumas meeshaa boordii filannootiif qofa eeyyaman kanneen akka waraqaa filannoo waraqaalee lagaa kaadhimamtootaa fi kanneen kana fakkaatan sobaan maxxansuu hawaasa keessa raabsuun seeraan kan nama adamsiisuu fi keewwata heera biyyattii keessatti kan tarreeffame ta'uu leenjii keenya irratti caqasnee jirra. Manneen murtii dhimma filannoo qofa ilaalan hundaa'anii jiru. Dargaggoonni keenyas kana hubachuudhaan bu'aa filannoo irratti shakkii qaban yoo ta'e bu'aa filannoo irratti komii qaban yoo ta'e haala nagaa qabeessa ta'een haala bifa nama baratee fi bifa qindaa'aa ta'een komii isaanii qaama dhimmi ilaalu kanatti dhiyeeffachuu kan danda'an ta'uu barsiisaa turreerra. Hirmaattotni leenjichaas yaadaa fi gaaffii qaban kaasanii irrattis mari'atameera. Parti morkattoota biraa ofirraa dhiibuu osoo hin taane hammatee haala kamiin biyyi tun tokko taatee sababoota garaagaraa hammattee biyyi tun ce'uu qabdi kan jedhu marsaleetii filannoo marsaa jaafaa kanatti dargaggeessi iddoo guddaa qabaachuu mala kan jedhudha. Dargaggootni jijjiirama fiduuf qabsoo fi wareegama waggaa sadii dura taasisaniin dhaloota itti aanuun goota seenaa ta'anii kan yaadataman ta'uu kan ibsan pireezidaantiin liigii ergama badhaadhinaa fi nageenya dargaggoota Itoophiyaa Birhaanuu Baqqalaa dargaggootni filannoo biyyaalessaa irratti gahee fi itti gaafatamummaa isaanii hubatanii baachuu qabu jedhaniiru. Wal kabajnee ila Oromoon safuu qaba aadaa qaba inni hangam ilma quxisuu hin kabaju. Waa'ee filannoo ilaalchisee sirna gadaa kaasuun hin danda'amu. Sirna gadaa keessatti filannoon Oromoodhaaf jaarraa afurii dura jalqaba jechuudha. Jaarraa afurii dura jalqaba. Kanaafuu filannoodhaaf Oromoodhaaf filannoon haaraan. Gaariidhaa addaan baasaa warra filatan bara. Paartii badhaadhinaa irraa saganticha irratti kan argaman obbo Kaffiyaaloo Adaree gama isaaniitiin qaamoleen filannoo biyyaalessaa da'oo godhachuun biyya diiguu barbaadan jiraachuu ibsanii dargaggootni kaayyoo diinaa fashalsoo qaban hubachiisaniiru. Naga qabeessummaa filannoo biyyaalessaa fi egeree biyyattiis murteessuu keessatti gaheen dargaggoota olaanaa ta'uus ibsaniiru. Abbaan biyya kanaa hawaasni waan murteessu fudhachuun itti dura. Kanaaf immoo
teenyee dhaggeeffachuudhaan waan dhiyaate keessa kamtu gaaffii kiyya na deebisa jennee ofii keenya dhaggeeffachuuf murteessu. Akkas goone warri alaa keessaa nu hawwu kun akka qaanaan gochuu. Jaalawwan keessattuu qeerroon Oromoo yeroo kamii ol tokkummaan keenya hin barbaachisa. Yeroo kamii ol yeroon facaasaa qonnaa arfaasaa osoo hin darbiin qonnaan bulaan galteewwan qonnaa akka argatuuf xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jira jedheera biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa. Hanqina dhiyeessii sanyii filatamaa boqqolloo wal qabatee mudataa jirus kan fooyya'aa ta'e harka qonnaan bulaatti argamu bakka buusuudhaaf ciminaan hojjetamaa jiraachuus ibsee jira. Dabalataa akka ta'an qindeesse. Barakana roobni arfaasaadhaaf barbaadamu xiqqoo ture kan roobe ta'ullee qonnaan bulaan lafa isaa qopheeffatee kan eeggate waan ta'eef akkuma roobni eegaleen facaasuu eegallee jedhu jiraattonni godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa fi godina Jimmaatti qonnaan bultoonni aanaa Qarsaa. Amma sanyii jalqabnee facaasaa jirru kilaastara adda addaa hunya boqqollooti, qaxaafiiti, qamadiiti. Amma kan jalqabnee facaasaa jiru kun boqqolloodha. Waan kana famnu amma rooba arfaasaa kanaan rooba rabbii irraan dhufsarraani itti fayyadamnee yaalu. Lafa gitaara nama qopheessee irra jiran bulleeffadhee facaafachuudhaan irra jira. Barakana naannoon Oromiyaa xaa'oo miiliyoona 8 ol qonna arfaasaa fi gannaatiif biyya keessa galchuudhaaf karoorfate hanga ammaatti walakkaa kan ta'u biyya keessa galcheeraa jedhan hoogganaa taanaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu. Barakana xaa'oo miiliyoona 8.2 ta'u qonnaan bulaadhaaf hin dhiyeessina jenneeti karoorfannee ta'u kan jirru. Aga yoonaatitti xaa'oon miiliyoonni 4.8 ta'u biyya keessa galee jira. Xaa'oon kun gadi bu'ee karaa qonnaan bulaatitti waldaalee bu'uuraa isaanii biratti gahee jira. Gara miiliyoona 1.3 ta'u immoo raabsamee qonnaan bulaan qonna arfaasaasaa ittiin fayyadamaa jira jechuudha. Gama biraatiin sanyii filatamaan baay'ee murteessaadha. Sanyii filatamaa kanaan dura dhiyeessaa turre olitti bara kana karoora guddaadhaan qabannee dhiyeessuudhaaf karoorfannee deemaa jirru. Sanyiiwwan filatamaa gosa adda addaa 900 fi 66 ta'u dhiyeessina jenneeti kan karoorsinee deemaa jirru. Dhiyeessiin gama xaa'oo fi sanyii filatamaa gosa midhaanii birootiin jiru gaarii ta'us boqqolloon wal qabatee garuu hanqinni mudachaa jiraachuusaa obbo Geetuun ibsaniiru. Sanyii boqqolloo keessatti rakkoo ta'etu kan jiruu fi yeroo baay'ee qonnaan bulaanis baree kan itti fayyadamaa jiru. Sanyii dhaabbata paayonerii oomishamutu jira. Sanyii limmuu shonee warri jedhaman keessattuu gara lixaa kanatti baay'eedha kan isaanii barbaadamanii. Sanyiin kun immoo dhaabbata paayoneer kana qofaan kan inni baay'atu biyya kana keessatti. Kanarraa ka'ee hanqinni sanyii kana bal'inaan bara darbes bal'inaan inni qunnamee jira. Bara kanas hanqina guddaatu jira. Hanqinuma guddaa sanaan amma danda'amaa ta'etti agroo ekoloojii ilaallee naannoo inni baay'eetti barbaadamu irratti ramaduudhaaf yaaliin godhamee jira. Ammas gahaa miti jechuudha. Kanarraa ka'ee sanyii kanaan wal qabatee qonnaan bulaan yeroo baay'ee kompleenii dhiyeeffachaati kan inni jiru. Deemee garuu sanyiin kun kan jiru biyya kana keessatti kan oomishame amma danda'amaa ta'etti qonnaan bulaadhaaf raabsuun danda'amee jira. Garuu fedhiin qonnaan bulaa sanaa oli waan ta'eef dhiyeessuun hin danda'amne. Inni guddaan garuu asirratti sirriitti hojiin ekstenshinii hojjetamuun irra jiraatu. Sanyii dhaabbanni paayoneer oomishu kanaan kan wal qixate Unumaayyuu immoo isaa olitti yoo ta'uu kan danda'u sanyiin gosti adda addaa naannoo keenya keessatti jira. Agroo ekoloojii adda addaatiif kan ta'uu danda'an isaan sana bakka buusuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kana boodas aanolee fi godinaaleen dhiyeessii qonnaa isaan qaqqabe dafanii qonnaan bultootaaf akka kennan hordoffiin itti fufaa ta'e ni taasifamaa jedhani. Qonnaan bulaanis waqtiin facaasaa osoo isaan jalan darbin saffisa barbaadamuun waan argatanitti fayyadamanii hojii isaaniitti cimuu akka qabanii waamicha dabarsaniiru. Godina Gujii Lixaa Galaanaatti biqiltuun bunaa dhibee dandamachuu danda'an miiliyoona 1.5 ol dhaabamaa jiraachuu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaanichaa beeksiseera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanicha irraa nu qaqqabe abaaboo akka ta'utti qindeesse.
galteewwan qonnaa kanneen akka sanyii filatamu fayyadamummaa oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultootaa dabaluun cinatti dinagdee biyyaa utubuu fi gahee olaanaa qabu. Qonnaan bultoonni godina Gujii lixaa aanaa galaanaa kanaan dura biqiltuuwwan bunaa naannawa isaaniitti qophaa'an dhaabuudhaan dhibeen saaxilamuurraan kan ka'e oomisha gahaa argachaa kan turre himama. Waggoottan dhiyoo as biqiltuuwwan sanyii filatamoo giddugala qorannoo dhaabbilee mootummaarraan qophaa'an fayyadamuudhaan erga oomishuu jalqabanii as oomishtummaa isaanii fooyya'aa jiraachuu dubbataniiru. Ammalleen oomishi isaati guddinni isaati kan kalayyatti kanuma gammachiisu. Ani ammoo akkuma kiyyatti nama naannoo jirulletti himaa biqiltuun kun dansaadha, oomishi isaallee dansaadha, jijjiirama guddaa qaba. Qara beerii irratti qophaa'a, amma ammoo beerii irraa ta'ee qoltuu binnuu qophaa'e. Bifa kanaan immoo biqiltuun dhaabamu sullee kunuunsa gaarii qaba. Waajjirri laalee dhufee laalanii mirkaneessanii miidhaguu isaatiif yookiin toluu isaa laalanii bifa kanallee baranallee nu qopheessanii nu kennanii jiran. Bara darbee hojii mul'isuu fi ilaala jecha amma biqiltuu 1,000 sana olitti itti fayyadamaa ture. Amma hojiin sun akka gaariitti turtee waan milkaatteef gara 2,300 ol caalchisee hojjedhee karoora akkasii qaba. Ogeessi misooma qonnaa aanichaa Taamiraayyoo Edama deeggarsa barbaachisaa qonnaan bultootaaf kennuudhaan qonnaan bultoonni hojii qonnaa kilaastira bunaa irratti hirmaachuun akka misoomsan taasisaa jiraachuu himaniiru. Waggaa bara dabaree haala kanaatiin dhaabbatee ka'ee kunuunfamaa kan jiruu fi waggaa baranaa kanallee immoo biqiltuu gosa sanyii garaagaraa oomishaa fi oomishtummaa haala gaariitiin dabaluu fi deebii immoo dhukkuboota garaagaraa dandamachuu kan danda'u haala gaariitiin buufata pooliidhaan qopheessinee kaanee amma raabsaa jiru kanaadha. Itti aanaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanichaa Gammadee Baqqala bara oomishaa 2013tti biqiltuuwwan bunaa dhibee dandamachuu danda'an miiliyoona 1.7 qopheessuuf karoorfame keessa miiliyoona 1.5 qopheessuudhaan qonnaan bultootaaf raabsamaa jiraachuu himaniiru. Biqiltuu naannoo miiliyoona 1.7 qopheessuuf karoorfame keessa yeroo ammaa kana naannoo biqiltuu miiliyoona 1.5 ol dhaabbaaf gahee qonnaan bulaaf darbee dhaabbaan kan jalqabe ta'uu isaati. Qonnaan bulaan fedhiif kaka'umsa guddaan kilaasteraan gurmaa'ee wal dammaqsee hojii keessa kan seene. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa galaanaati. Oduudhuma kanarra kan turru ta'a bara kana buna dulloome waggaa 50 oliif oomisha kennaa ture buqqisuudhaan haaraadhaan bakka buusuuf akka naannoo Oromiyaatti hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuu isaa immoo biiroon qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa ibsee jira. Hoogganaa taanaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu turtii TV waliin taasisanii godinaalee Oromiyaa buna oomishan hunda keessatti bara kana dhaabbeen biqiltuu bunaa haaraan ni gaggeeffamu eegaleera jedhani. Bunaan wal qabatee xiyyeeffannoo guddaan dhangagummaa biyyoo akkuma jirtuyyuu ta'e oomishaa fi oomishtummaa bunaatis akkamitti dabaluutu nurra jiraataa kan jedhu qorannoo mataasaa danda'ee gaggeeffame hojii bal'aan hojjetamaati kan ture jechuudha. Yeroo ammaatitti biqiltuun bunaa godinoota hunda keessatti jechuu akkaataa ittiin danda'amu. Biqiltuun qophaa'aati kan jiru. Lafti dhaabbii boolli qophaa'aati kan jiru. Iddoo bunni kanaan duran baraminitti mataasaa gara haayilaandii kanarrattis akkaataan ittiin ol finne naannoo kanarrattis ittiin hojjechuun danda'amu irrattis yaadamee hojiin buna irratti hojjetamaatoo jirus bal'inaan kan hojjetamaatoo jiru. Egaa bara kana lafa hektaara miliyoona 1.1 ta'urraa bunni kuntaalli miliyoona naannoo miliyoona 8 ta'u waan argama jedhameeti kan hojjetamaatoo ture. Inni kun bal'inaan kan hojiisaa hojjetamaatoo jiru. Qonnaan bulaan sanyii bunaa fooyya'aa irraa oomisha gaarii akka argatuuf walitti hidhaminsi gabaa gaariinis akka uumamuuf mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee hojjechaa jiraachuu isaa ibsanii. Misooma isaa qofa irratti osoo hin taane gabaa isaa irratti jijjiirama guddaatu dhufaa ture jechuudha. Bara darbe gatiin qonnaan bulaan itti gurgurachuu danda'u qoratamee gaafa gadi darbu qonnaan bulaan keenya buna oomishaa turan baay'ee gatii gaarii irratti kan isaan gurgurachuudhaaf danda'an jechuudha. Inni sun wanni guddaan nuuf kennitu jira jechuudha. Kanaaf gabaa isaa irrattis bal'inaan kan hojjetamaa ture jechuudha. Gara fuulduraattis kun cimee kan itti deemu ta'a.
yeroo hidha haaromsa Itoophiyaa waliin wal qabatee dhibbaan alaa baay'ee cimee jiru kanatti lammiileen tokkummaadhaan dhaabbachuutu irra jiraataa jedhame. Godina Buunoo Beddelleetti jiraattonni aanaa Dhidheessaa haala yeroo fi nageenya naannoo isaanii ilaalchisuudhaan mari'ataniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Buunoo Beddellee irraa nu qaqqabee Awwal Hussein qopheesse. waltajjiin marii sabaaf sablammoota godina Buunoo Beddellee aanaa Dhidheessaa keessa jiraatan hirmaachise kun dhimmoota misoomaa nageenyaa fi haala yeroo irratti kan xiyyeeffatedha. Jiraattonni aanichaa hanga ammaatti aadaa fi duudhaa abbootii isaanii irraa dhaalanitti fufsiisuu dubbataniiru. Obboleeyyan taane haqaban irraa fudhannee jechuudha. Haqabnu humna keenyaan gargaarree horii sangaa qabannu kennanii ittiin qotannee nu taqabbalanii zabana dheeraa wajjin jiraachaa turree wal jaalalaatu ስጋት ቢኖረን እርሻችንን አንቀበቀው ነበር osoo sodaan jiraate hojii qonnaa keenya siinee gallu ture amma ooyiruu keenya qonnaaf qopheessinee gara sanyii facaasuutti ce'uuf jenna. Rakkooleen yoo uumamanis qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen deebii argachuu akka qaban himaniiru. tokko tokko ministeera ta'uuf miti Oromoon abbaa biyyummaadhaa fi maqaa baddee fi barnoota dhabdee fi abbaa biyyummaa dhabde deebisuuf qabsoo itti malee lama taate አንጎረቱ ወልፈልሙ ፊም አማራና ኦሮሞ በታሪክ ተለያይቶ አያውቅም። አማራ ፊ ኦሮሞ ሲነንስ ገርገር በሄ ሂምቤኩ ገረፉለ ዱራቲስ ገርገር ሂምበው ዮ ገርገር በሄ ወንቲ ሰሙደቱ ሰልጲና ቶኮ አካ ኢንታኔ ሆጀተማ ቱሬ ኦሮሞ ሚሁን አማራ ሚሁን Oromos ta'e Amaarri dhala tokko ilmaan haadhaa fi abbaa tokkooti. Nu hunduu lammiilee Itoophiyaati. Gargar nu baasuunis hin danda'amu. Ilmaan walirraa horree jirra. Guutiinsa hidha haaromsaa marsaa lammaffaa ganna kana raawwatamuuf qophii taasifamaa jiru wajjin ol qabatee dhiibbaa alaa jiru qolachuufis tokkummaan sabaaf sablammootaa daran murteessaa ta'uu eeraniiru. ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ ከስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ ጋር ተያይዞ ቃሞሌን አላ ሂዳሩምሳ ወጂ ወልቀበቴ ፊለኖ መርሳ ጃፋ ወጂ ወልቀበቴ ኦኮራ ኡሙፍ ያላ ጅሩ ኑቲ አሞ ሜሻ ዲና ታኔ ኢሳን ፈየዱ ሂንቀምኑ ጥላት መሳሪያ ሆኖ ልናገለግል አይገባም። Bulchaan godina Buunoo Beddellee obbo Shaafii Hussein gama isaaniitiin godinichatti qaamoleen garaagaraa uummata sabaa fi amantaan gargar qoodanii walitti buusuuf socho'aa akka turan yaadachiisaniiru. Sochiin isaanii kun garuu qindoomina qaamolee nageenyaa fi hawaasa godinichaatiin fashalaa'eera jedhan. tokkummaa wal jaalalessa Oromoo fi sablammii kana kan hin feene biyyi kun diigamuu kan fedhan humna bobbaasanii bajata guddaa ramadanii guyyaa nama ajjeesaa oolu. Ofii isaaniitiin wal ajjeesanii Oromoo kana godhe mootummaa biyyi kana godhe saba isaatu kana godhe jedhu. Faashiniin yeroo dhiyoo kana jalqabamee jiru. Garuu godinni keenya galata rabbii nagaadha. Oromoo sablammii kaanii wajjin keessa jira. Eenyu maal fakkaata jettee gargar baasuu hin dandeessu. Wal hubatee jira. Wal keessa jira. Waliin hojii misoomaatti bobba'ee jira. Gurmuu walii ta'ee nageenya godina kanaa nageenya aanaa kanaa eegaa jira. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Buunoo Beddelleeti. ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ወርደፋ ጀርቱ ከወጀምቶታ ዳውቶት ኬኛ ገራ ኦዴፈኖወን መደነ ላራ አርገኔት ሲንጨስስና ታንዛኒያ fi Keniyaan hariiroo isaanii cimsuudhaaf kan hojjetan ta'uu isaanii beeksisani. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan Keniyaa daawwachuu irratti argamu. Masara pirezidaantii mootummaatti kan simatan gittin isaanii Keniyaa Uhuru Keniyaataan hariiroo biyyoota lamaanii waggoota darbe keessa qabbanaa dhufee haaromsuudhaaf daawwannichi gahee olaanaa akka qabu ibsaniiru. Rakkoolee buufata daangaa biyyoota lamaanii irratti meeshaalee galchuu fi baasuu wajjin wal qabatan furuufis walii galuun isaanii ibsameera. Taanzaaniyaan boba'aa calalamees hulaa buufata Mombaasaa irraan galchuudhaaf walii galtee irra gahameera jedhame. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan
paarlaamaa Keeniyaa fi haasaa taasisaniiru. Baatiiwwan dura du'aan addunyaa kanarraa kan boqotan pirezidaantiin Taanzaaniyaa duraanii Joo Magufuli falaasama bulchiinsa addaa hordofaniin Keeniyaa dabalatee biyyoota ollaa garaa wajjin walitti bu'uun isaanii ni yaadatama. Bakka isaanii bu'uudhaan aangoo pirezidaantummaa kan qabatan Saamiyaa Suluhu garuu waldhabdeewwan turan furuun hariiroo siyaas dinagdee biyyoota ollaa wajjin Taanzaaniyaan qabdu caalmaatti cimsuudhaaf ifaajaa akka jiranis himameera. bara franjota digdamatti namoonni hedduun beelaaf kan saaxilaman ta'uu gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii foomse. Yeroo ammaas biyyoota garaagaraa 55 keessatti lammiileen dhibba tokkoo fi miliyoona 50 ol ta'an beelaaf saaxilamaa jiraachuu gabaasichaan ifoomeera. Hanqina nyaataa caalaatti kan hammeessaa jiru waraanaa fi walitti bu'iinsa akka ta'anis ibsameera. Keessattuu hanqinni midhaan nyaataa Sudaan Kibbaa, Yemen, Burkina Faasoo fi Naayijeeriyaa kaabaatti uumamee daran yaaddeessaa ta'uu dhaabbatichi hubachiiseera. Sagantaan nyaataa addunyaa rakkoo kana dandamachuun lammiilee du'aatii jalaa baraaruudhaaf doolaarri biiliyoona 5.5 akka barbaachisus beeksiseera. Dhaabbileen arjoomtotaas akka tumsan waamichi dhiyaateera. Weerara vaayirasii koronaa fi jijjiiramni qilleensaa rakkoo kana daran hammeessuu saamuu kan gabaasee Aljazeeraadha. daawwattoota gara odeeffannoo bizineesiin wal qabatan sa'aatii kanaatti sin ceesisna.